جوهري سلمى هادراوي إسيني سلمان هادراوي هيا كدر وان دوغارة تنيدي قرر وان بالا قمارة مو بالا جيدا جنتي دين مرتو تقص من تسافي في اسكوت دانين نصر الدين داراغو دجا بكافت مو غيو باجر ما نادو في راغا فيتا جا مي فيديو تان تو ولا ما ندغ فني دبا فنان جا جوار محمد تيرورست الشباري جواري واهي الربسو هنما إك يا جرى كينيا نمتشتين كوني inni hacaaluu hundeessaallee ajjeesiise. Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota chaanalii kanaa viidiyoo biraa qabadhee dhufee jira. Viidiyoo biraatiin walitti deebinee jirra. Viidiyoon guyyaa har'aa artisti Kadir Martuu waa'ee Jawaar Muhammadii wanti inni dubbate wanti inni haasa'e torbaan kana viidiyoon kun namoota hedduu ajaa'ibsiisee jira. Jawaar Muhammadii fi artisti Kadir Martuu gidduutti maaltu uumame? Viidiyoo kanneen qabadhee dhufee jira kan ilaallu ta'a. Akkasumas gaazexeessaan Guyyoo Waari'oo jechuudha. Viidiyoon isaas torbaan kana namoota hedduu rifachiisee jira. Jawaar Muhammadii fi Guyyoo Waari'oo gidduutti maaltu uumame kan jedhus viidiyoo kanas kan ilaallu ta'a haga xumuraatitti na faana tura. Namoonni tokkos waa'ee kana irratti yaada kennanii jiru. Anis karaa kootiin waa'ee kana irratti yaada kan kennu ta'a haga xumuraatitti na faana tura. Namoonni maatiin ta'anis sabiskiraayib godhuudhaan maatii chaanalii kanaa ta'a. Isiniif salphaadhaan baay'ee na fayyada. Hundi keessanuu gara viidiyootitti darbuun dura laayikii godhaa gara viidiyootitti. جوهري سلمى هادراوي إسيني سلمان هادراوي هيا كانت هو ما كانت هو مال في الدم ما هو فيت سنفيدي حتى تشكون إيجا إلمان أورومو ميك أنت بتيت لبو إلمان أورومو ميك أغلافتي بيا بكتي به warra biyya keessa jiru arrabsa hattichi qabsoo oromootiin qabeenya oromoo hate Jawaar kun lubbuu ilmaan oromoo meeqa balleesse hattichi kun hattuun kun balleesseeti jira hay oromoodha ka fudhachuu dide arraas hin fudhatu arraas akkanuma fiiga bututtuun kun yaada bututtuu qabate hay ammallee arrallee qabsaa'ota oromooti deemee جارمو ديسخ إفيقلتي بيتي قلا جيني بوتوتيجي كون أرالي بوتوتون كيسان كون لال بوتوتون غندا كيساني كون إسن غندا سا تورتورا وليك أبتل مي عدراو كون لال سيفيني ما أنا جال ملكي سباتي سيفيني ما إسينيس warriisa jala deemu silmaan haadharaawi. Ilaalcha siyaasaa garaagaraa qabaachuun mirga isaaniiti. Haa ta'u malee artisti Kadir Martuu yeroo dhiyoo as waa'ee Jawaarii wanti inni dubbataa jiru namoota hedduu rifachiisee jira. Kanaafuu wanti inni gadi bahee dubbataa jiru kun sirrii miti. Waan barbaadan deeggaruun mirga isaati. Haa ta'u malee artisti Kadir Martuu nama uummata Oromootiif waan guddaa hojjete. Nama uummata keenya biratti kabajaa guddaa qabu. Kanaafuu jechi salphoon akkanaa kun isa irraa hin eeggamu waan akkana dubbachuun qabu jechuudhaanis namoonni hedduu yaada irratti kennaa jiru. Jawaaris artist Kadir Martuutiif haga ammaatitti deebii tokko illee hin kennine. Kanaafuu gadi bahee dhiifama gaafachuu qaba jechuudhaan yaada irratti kennaa jiru. wanni dhugaadha viidiyoo Kadir Martuu Jawaar Muhammad irratti waraabee dhaggeeffatee jira jalqabaa haga dhumaa jechuudha. jechoonni Kadir achi keessatti fayyadame jechoota waa'ee siyaasaa yookaan immoo waa'ee poolitikaatti wal qabatu miti. Kadir waan dhugaa irratti ni deeggarra waan baalagummaa irratti immoo baalageedha jannati dhugaatti morra jechuudha. jechoonni Kadir achi keessa fayyadame jechoota artistii tokkorraa hin eeggamne jechoota qabsaawaa tokkorraa hin eeggamne jechoota qabsaawaa Oromoo akka Jawaar Muhammadiin ja'amuu hin qabne jee siyaasaa irratti wal qeequun ni jirti. والديجرونس نجرت جارو مو كيستي جبا نمني الربا خنا أكنا ناجئين جئ نما إرجف كيسني جتشوتا جندافي كوتا يوكان شني توك وجتشون خدر بليس جرا خدر جبه دي فما جافة جوكا أمني شنين جوار شنين بلساتي أورمو كان جتشودان namoonni hedduu yaada irratti kennaa jiru. Artist Kadir Martuu Jawaar Muhammad dhiifama gaafachuu qaba. Jawaaris guyyaa tokkos gadi bahee waa'ee isaa dubbatee hin beeku waan ta'eef inni wanti inni hojjetaa jiru kun sirrii miti dhiifama gaafachuu qaba jechuudhaan akkanatti yaada irratti kennaa jiru. Inni biraa immoo viidiyoon itti aanu viidiyoo Guyyoo Waari'ooti. Viidiyoon kun namoota hedduu rifachiisee namoota hedduu ajaa'ibsiisee jira. Yoo yaa harka fuuna jirana gareen obbo Masgabuu lilmee qabattee dhaabbatti
Kadir martu tokkos mancasaaf fi askoot dhaaniin Nasruddin daaraa godhe jaa. Bakkaaf tammoo guyyoo abbaa jirma anaa dhufee irraa gaffita jaamee viidiyoo itti aantu kana walumaan dhaggeeffannee adda baafannan jaa. Jawar Mohammed terrorist ashabari budini shororkeessitoota yookaan garee 30 waliin hojjeta. He's a drug dealer qorsa akka naggaadha. Money laundering yakkoota akkana dalagaa. Cash labbootuuf jalaan deemsana ofirra risii jedheen jalqab namni guddaan bakka isma daaltoodha. Sunirratti deebinaan kennine waliin agarre. Naa bilbilus dhiisus guddoo dhimma irraan qabu jechuudha. Namummaa kan qabu, beekumsa kan qabu, dandeettii kan qabu waan cufa waliin bitatte waan cufa waliin dhoofte nam guddaa nama wabeeku diqqeessuuf hojjechii jechuudha. Immoo tokko inni walitti muqamnu nam guddaa cufu nyaatina. Gaaf nam guddaa cufu nyaatanii fixan qushaasha akkasiitii wal taftanii duriyyeen isaan xiqqoosti jechuudha. Viidiyoon kunis namoota hedduu ajaa'ibsiisee jira torbaan kana gidduu isaan lamaaniititti maaltu uumame kan jedhu namoota hedduutti gaafii guddaa uumee jira haasaa guddaa ta'ee jira. Haa ta'u malee viidiyoon kun viidiyoo gabaabaa viidiyoo dheeraa keessaa kutamee bahee namoonni akka isaaniif tolutti viidiyoo namoonni qopheessanii sooshaal miidiyaa irratti gadhiisan malee dhaamsi viidiyoo kanaa guutumaan guututti kana miti. Guutuu viidiyoo kana argachuu dandeettu sooshaal miidiyaa garaagaraa irraa. Guyyoo waarii kuni jawaarii waahii arrabsuu hinuma dhiqe. Yaa jara keenya namichattiin kuni inni Hacaaluu Hundeessaallee ajjeesiise namichattii kana. Sababni isaa maaliifi gaafii deebii inni gaafa intarbii godhurraa ka'ee namni xiyyeeffatee Hacaaluu Hundeessaa galaafate. Hammas garuu Jawaariin bareechaa egaa jawaarillee himatee ture anis du'uun kun mala jedheedha. Kanaafuu nuti jawaariin siyaasa isaa jibbine malee jawaari namni jibbu hin jiru. Dhugaa dubbachuudhaaf waan inni dubbatu jibbine malee wallaahi jawaari namni jibbu hin jiru. Jawaari namoonni naannoo isaatti dhiyaatanu jawaariin qubaan deemin jedhaani. Jawwee asumaanillee fooloo kun adeebisi fooloo si godhin jiraan. Isa dhugaa rabbii si jaalladha asuma taayatani du'aa illee si kadhadha. Garuu nan tuffatin nama si jaatu keessaa nama si kabaju keessaa isa tokkoon. Namoota yeroo ammaa dhumu keessaa namni akka madaala dhukkubii hamma yoonaa onnee koo keessaa baduudee Hacaaluu Hundeessaati. Garuu namichattiin kun waaqaf dammas eegadhaa bareechaati. Torbaan kana waa'een isaanii namoota hedduu haasofsiisee jira. Ajandaa guddaa ta'ee jira. Kanaafuu viidiyoo jalqaba irraa yoo ilaalle jechuudha. Artist Kadir Martuu haala kanaan Jawar Mohammed xiqqeessuun isaa sirrii miti dhiifama gaafachuu qabaadha. Maaliif namoonni kunneen namoota uummata Oromoo biratti kabajaa guddaa qabanii namoota dhaloota ammaa kanaaf fakkeenya ta'uu danda'an malee namoota waan salphaa akkanaa kana sooshaal miidiyaa irratti bahanii hojjetanii ta'uu hin qabanii. Artist Kadir Martuu haasofni inni haasaaru kun wanti inni dubbataaru kun sirrii miti. Jawar Mohammed dhiifama gaafachuu qaba jechuudhaanis irratti dubbatamaa jira. Namoonni hedduu yaada irratti kennaa jiru. Inni biraa ammoo viidiyoo gabaabduu guyyoo waari'ooti. Guyyoo waari'oof Jawar gidduutti maaltu uumame kan jedhu namoota hedduuttis gaafii guddaa ta'ee jira. Garuu viidiyoon sun viidiyoo dheeraa keessaa kutamtee baate guutuun viidiyoo sanii naannoo daqiiqaa 3 olii ta'a. Wanti inni dubbate dhaamsi inni viidiyoo san irratti dabarseeru waan biraati. Namoonni ammoo viidiyoo san keessa viidiyoo gabaabduu tana kutanii akka isaaniif tolutti akka nama Jawar arrabsee fakkeessuudhaan sooshaal miidiyaa kana irratti gadhiisuudhaan namoota hedduu dogoggorsaa jiru. Jawar Mohammed terrorist ashabari budini shororkeessitoota yookaan garee 30 waliin hojjeta. He's a drug dealer qorsa akka naggaadha. Money laundering yakkoota akkana dalagadhanii Jawar Mohammed mootummaa Ameerikaatiin wal qabsiisanii sadarkaa mootummaatti ol gaggeessuun hamsisii maal waan tokkisan tima. Jawar Mohammed dhuunfaanii ak wal dubbifnaayyuu turre waliin dhabne yaadaan ammoo waliin hin jiru. Because waan koomad miidiyaa irra bakka warraa is jaldeebee irra nyaate dhuge sun in abaaru antakshaayillee naan binne dhuga dubbachuuf gaazexeessa oomte hojjedhe innillee nalaqa oomte hojjete OMN ta'e hojjete. That's it. Sigaltii miti immoo gaaf inni dogongoruu argu directly itti maa jechuudha. Miseejaan keessaa yeroo dhuma xaafee fi Jawaarumaan guyyaa tokkisanti mootii barbaadat halaallatuuti. Kash labbootuuf jalaan deemti taana ofirra risii jedheen jalqab namni guddaan bakka isma daaltoodha. Sunirratti deebinaan kennine waliin agarre. Naa bilbilus dhiisus guddoo dhimma irraan qabu jechuudha. Ammoo tokko jira. Jawar Mohammed aga beekutti gubadhuutti is sharp brilliant. Mata salphana qabu miti. Namni akkasii Itoophiyaa kee muraasa.
gaafii torban kana namoonni hedduu waa'ee kan ilaalchisee dubbataa jiru hundaafuu deebiin deebi'eera natti fakkaata. Viidiyoon guyyaa har'aa kana fakkaata. Isinis yaada keessan yaada qabdan kamiyyuu koomentii jalatti na barreessaa. Namoonni haga ammaatitti ilaaltanii maatiin ta'an sabiskiraayib godhuudhaan maatii ta'a. Hundi keessanuu laayikii godhaa. Ana wajjin viidiyoo biraatiin wal agarraa. Hangasitti yeroo gaarii.